duwwaa 9 asirratti dhaabatee jechuudha. Wayitasan irratti namni asin duratti beeta kiristaana keennaaf wayita lafti kennamu yookaan warra mootummaatti lafa marraa jechuudha. Yookaan warra amantii kiristaanaatti lafa kennaaf jechuudha. Kun immoo dayyat keessa godhu musliimatu kenneef lafa kana. Boru gammuu jedhama. Ka kenne. Sanbira taranii musliima kan ijaare. Yeroo afuriif ijaarsa beeta kiristaana kennaa namni ijaare musliima. Ara teknooloojiin takfaafaa yennaan mana kana fakkaatu dindiidhaan nu ijaare jechuudha. Eddaa suraan ka kanarra layyate isa godhu tokkummaan kenna kiristaana musliima sabab sallamoota odoon jedhinitti wayita Oromoo barnoota dhugamee Oromoon tokkonamu manni amantii kun asitti ummata kenna ka Oromoo barsiisee jira. Fakkeenyaaf akka Giraazuma Cumar Tansuran ka Haji Muhammad Haji Kadir ka Haji Muhammad Haji Lakko nama biyya dhaabe jechuudha. Nama biyya tana tajaajile jechuudha. Muuxannoo asirraa fudhatanii barnoota asirraa fudhatanii asirratti dhaaban jechuudha. Falaga gaafa Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam achirraa warra ofii asaabota ofii asirganiitiin hin jedhan namni immoo deebi'eetiin biyyi nagaa biyyi amaanaa qabdu Itoophiyaadhaa Itoophiyaatti baqadhaa jedhanii asitti baqachiisan. Tokkummaan keenya gaafa sirraa jammaramee Najjaashiidha akka taqabbate. Gaarsan Najjaashiin hin sallamne kiristaana jechuudha. Tokkummaan musliimaatiif kiristaanaa gaafa sirraa qabee haga har'aatti itti fufee jira jechuudha. Nu ummanni mariyyuu wanni nu barbaannu sabaaf sablammoonni keenya waan tokko qabannee waa sadii irraa isa deebuu qabna. Tokkoffaan waliigaltee keenya tokko ta'uu keenya. Lammaffaan nagaa keenya tokko taanee eeggachuudha. Sadaffaan misooma keenya. Misooma keenya tajammarre kana ammallee tokko taanee bulchiinsa magaalaa keenyatii fi warri aanaa keenya kaas jiran ijoolleen teenya bakka jirtu darajaa ishii ol fuudheetiin bakka biraa jirtu nu gargaartee wayita asii kan waan biraa dhiisa haajaa ofiitiin dhuunfan namni asii deemu islaama kiristaana odoo hin jennetti nu bira dhaabattee hojii ofii dhaabdee nu waliin deemtee misooma ganda keenyatii fi nagaa keenyaaf nu waliin dhaabatti ka akka Abrahaam Taaddasaa fa'aa ka akka Abduu Kiyyaa fa'aa. Asumaaf islaamii kiristaan illee sablammoonni asitti baatan akkanaa galatoonfattan isinirraa barbaada jechuudha. Kanaaf amma dubbileen dheeressinu sagantaan isaallee dheeraadha. Sa'aatiillee nutti gabaabataa jira. Asumarratti tokkummaan keenyatti fufaa diinni biyya teenyaa hin kufa galatooma jedha. እሺ ሰላም እየተባባሉ ነው ከብፁዕ አቡነ ዮሴፍና ከብፁዕ